Nagaa akkam jirtan hordoftoota kiyyaa. Ani nagaadha, isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'a immoo kanan isiniif qabadhee dhiyaadhe akkuma beekame barumsa Ingiliffaa haarawaa eegallee jirra. Inni maalinni words of the day kan jedhu eegallee jirra. Har'a immoo guyyaa lammataatirra geenye kanaafuu ni baranna jechuudha. Har'allee akkuma baratame jechoota lamaan ni baranna jechuudha. Maaliif vocabulary keenya guddisaa yoo deemnu barumsa Ingiliffaa nu galaa deema jechuudha. Keessa haasa'uufis yookaan spoken English sirriitti barachuuf dura vocabulary keenya guddisachuu qabna. Jechoota beeknu guddisuu qabna. Afaan tokko beekuuf dura jechoota beeknu san sirriitti guddisuu qabna. Kanaafuu vocabulary kana guyyaa guyyaadhaan lama yookaan barannu ta'e nu fayyada jechuudha. Isin fayyadee dheetan yaada. Kanaafuu na waliin turaa. Har'allee akkuma baratame guyyaa lammaffaarra geenye jirra. Jechoota lama ni baranna jechuudha. Boris akkasumatti itti fufna jechuudha. Lama barachaa yeroo barumsi biraa hin baratamne jechuudha. Barumsa dubbisaatis qopheessatan jira. Isas isiniifan qopheessaa, rakkoon qabu. Garuu kana isin fayyada. Kana qabachuu hin irraanfatina jechuudha. Kanaafuu jechoota lamaanitti amma yoo ceenu, amma tokkoffaan maal jedhaa? Beek jechuun tolchuu jechuudha. Beek tolchuu jechuudha. Beek jechuun tolchuu. Amma wanta adda addaa ni tolchamaa miti. Fakkeenyaaf daabboo ta'uu danda'a. Kan tolchamu beek jedhame jechuudha. Wanta nyaataa keessattuu beek jenna tolchuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf I am baking birthday cake for my brother. I am baking birthday cake for my brother. Ani obboleessa kiyyaaf guyyaa dhaloota isaatiif keekiin tolchaa jira. Keekiin tolchaa jira jedha jechuudha. I am baking birthday cake for my brother. Guyyaa dhalootaa obboleessa kiyyaatiif keekiin tolchaa jira. Baking. I am baking jechuun tolchaatan jira jechuudha. Argitanii miti? I am baking jechuun tolchaatan jira. Okay, kan itti aanu immoo examplein itti aanu I am baking a bread. I am baking a bread. Daabboo tolchaatan jira. Daabboo tolchaatan jira jechuudha. Kanaafuu kan ammaa kana beek jechuun maal jechuudha? Tolchuu jechuudha. Argitanii miti? Beek jechuun tolchuudha. Okay, the next one kan biraa immoo bad jechuun wanta gadhee yookaan yara. Wanta namatti hin tolle, wanta hin jaalatamne wayii bad jenna jechuudha. Wanna gadhee yaraa yookaan badaa kan namatti hin tolle, kan sammuu namaatiif hin tolle, argaas kan hin tolle bad jenna jechuudha. Exampleidhaan yoo ilaallu I am having a really bad day. I am having a really bad day. Dhugumaan guyyaa badaan dabarsee ture. Fakkeenyaaf amma nama tokkoon yoo wal qunnamtan maal jechuu dandeessanii? I am having a really bad day. Guyyaa badaan dabarsee. Yoo wanti gaariin isin qunnamuu baate akkana jechuu dandeessan jechuudha. Maal jettanii? I am having a really bad day. I am having a really bad day. Guyyaa badaa yookaan guyyaa namatti hin tolleen dabarse jechuuf. Okay, examplein itti aanu smoking gives you bad breath. Smoking gives you bad breath. Smoking sigaareetti ta'uu danda'a. Maal jedhama smoking? Smoking jechuun amma fakkeenyaaf sigaaraa faa warri afuufu yookaan tamboo warri xuuxuudha. Smoking xuuxuun maal inni hafuura badaa namaa kennaa. Afuufuun hafuura badaa namaa kennaa miti? Ni beekama kuni. Kanaafuu smoking jechuun afuufuudha yookaan xuuxuudha. Sigaaraa ta'uu danda'a, wanna adda addaa tamboo
Okay, kana fakkaata jechuudha. Jechuun har'aa maalidha? Beek fi bad. Bad jechuun gadhee yookaan yara wanta badaa maal jennee waamna? Bad. Wanta badaa bad things jennaa jechuudha. Kanaafuu beek kan jedhuu fi bad kan jedhu ilaallee kanuma fakkaata jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan akkanatti ni baranna. Kanaafuu warroonni chaanaalii kanaa haarawaa taatan sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa. Viidiyoos laayik godhaa. Namoota biraatiifis ni fayyada yoo jettanii yaaddan sheer gochuuf hin irraanfatinaa. Yaadas yoo qabaattan koomentii irratti naaf barreessaa jechuudha. Wanta akka barattan barbaaddanis yoo jiraate naa barreessaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoon har'aa kanuma fakkaata. Baay'ee galatoomaa. Ittuma fufaa. Yeroo biraatis kan itti fufu ta'a jechuudha. Na hordofaa yeroo hundaa na waliin turaa jechuudha. Koomentii keessanis barreessuu hin irraanfatinaa. Galatoomaa bakkuma jirtan.